الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله وبن قباني تكا الربانا أما قرو إفيف قرتي دعاي قرأتشودا نتي إفي ددبني ربي انسكبني مي دلي تهنيتن ربي نوارا رمو تندرا أورمون أكا من تيفيتي هندسي دعاي قرأتشو قبدي ناب بيكتا أسينين جارمي أسينين جروبي برا جاري أسينين دابا برا جاري أسينين ورانا خيا خرابرات إنجاردة أسينين موتوما تندياس خرخيجانين بلسومسا خرخيجانين قوي ملي بلسومسا خرخنا هدو أورمون برد إيرات لفاتة جرتي تنافو إجون وخانمو متدورين دبي تنيا أرانتنا مالي هريرون أكاك أبسوت أكا أورموت هريرون إلمان أورمو كان هكا سادة بي ربي جدو جرتو مالي هكام تكا أكاك أبسونو في أكاك أبسوني في أكاتا هندتي أوريسان نتي أورينو في هريرون ربي في نجدو جدو أكامي نمو أكا أمنتي فيتي نتي أمنتي أدداك أمنا هريرون نو في ربي جدو جرتو تندورا أكامي وان كان اومان نما تن هدومنا نونغيني تواحد دون تنديان توان ربي نوته والله هدومنا ابان فدركچو دندو ربي ملي ورين غفروم ساتوري امتا دبافيوا ورين كليسن غفروم ساتوري امد ديدمي فطر بو مصدم ورين امن غفروم سوداف خرابرا بفبرا فدتن هندي ساني هدومنان سبق ينجين خن راج چراني خانيس خربرا غدني خان اماري سني خام وا غدني كوكوتاني ورك قمانتي في اغاوي في خنن هدو المان اورومو غبرما نمد دبا في شنتما سببرا وريتيس هدو داجو غبرما غرو اكسما وجين برخا ربي خيسا خاي اسان هندرن تنانمني الحمد لله ربي بجيجرا درا تنافو هريرون نو في ربي جدو جرتو اكا امنتي هندات هريرون نو في ربي جدو جرتو مالف وانا جايبات نو اسدي ماجرا وان نيت يبو يو اغر يو لال ديبو دندنيا امو ديبو دندن وان كان ربي كيس جرا بيكون درقماچو وان كان خدا ربي تس كيستي harka dibbarra harka jaatam harka saddeettam karaa rabbii goote harka diidam kaateetti sababsachuu itti qabsaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Soo saniifuu ijoo fi mata dureen dubbii teenya nuu fi hariiroo rabbi jidduu jirtu akkami akka amantii hundaatti qabsaa'u goonaani bilisoomna jennee horii dura nuu fi rabbi jidduu maaltu jira rabbitti harka if kennine bikka jiru rabbi kadhanne sodaa miti rabbi kadhachuun rabbiin kan duniyaa tana uume urjii fi aduu uume ji'a uume gaarreen uume dachii erzi jaaniin tana dachii tana uume pilaaneetii adda addaa uume jechuudha kan nuti hin beekne addunyaa jenna addunyaa ala addunyaan akkanaa hedduu jira maaliif waan nuti hin beekne hedduutu jira jechuudha uumaa rabbii nuti addunyaan erz yookaan immoo dachii goflaa booqee yookaan immoo xaafiin geenya tan nuti irra jirru akka rabbiin beekutti akka rabbiin uumetti warreen rabbiin surrii kannee fi samii tana keessa hawaalaynaa keessa deemee waa qoratu ji'arra bee waa qoratu dachii tana guugan laalu xaafiidha kintaala keessaa xaafii takka guufuute akkam ni irristi dachiin nuti irra jiru kun akka xaafiiti yooni fi laalte pilaanetii hedduu jira tanaafuu rabbii kana hawaan kana uume ka isaan kanaas akkana godhu ka gabrummaa heddumminaa ummata kana nurra hedduu rabbii kana kadhannee qabsoo godhachuu itti yaannee beeyna hin beeynu nuu fi hariiroo rabbi jidduu jirtu tolfachuun dirqama ilmaan oromoo kan amantii hundaati jechuu akka amantiitti lakum diinakum waliya diin dhiisi amantii
tamantiin taan hin taatuuf amantii teenya bichaa taan hin jirtu rabbii kee dura rabbii qulqulleessan rabbiin tokko akkasitti da'awaa bahaa turan ummata samana ummata gaara abbatu ummata bofa abbatu ummata loon abbatu ummata kana ummata amantii waan rabbi jee amantii kumaatama 300 fi maarre kuma maarre waan hunda abbatu kana rabbiin kasanii miti kana jaanii amantii dura rabbiin tokko qulqulleeffachuudha jechuudha paawara isaa beekuudha jechuudha achi booda malaayikaa isaa ergama nabiyyootatti amanu jechuudha saniifuu rabbii tokkicha kan itti amanan kanatti takkaa qulqullooyinee karaa rabbii deemne akka siyaasaatii fi akka gamtaatti akka qabsoo godhannee jirtutti ni tan dhuunfaan baanu namuu mana keessaa yoo namuu ibaadaa isaa akka rabbi laaffiseef itti ni godha rabbii isaanii sodaata kana keessa kan sodaannees kana keessa amantii isaan hordofnees hedduu irra guddaan nama ammoo akkasi ammoo tagamtatti waan nu jiru kana karaa rabbiitiin walitti hiinee ni jirra nuu fi hariiroo rabbi jidduu jirtu tolfannee qabsotti kaanee beeyna tuni tan mata duree dubbii teenyaa akkuma irraa dubbadhe kanattiin xiqqoo irraa dubbadhe kara biraa dabraachuu kara waan biyya keessaa jiru talamadaa waan biyya keessa jiru tan dhukkubsataa keenya achi boodammoo tan maaliiti tan haala ammaan tan ilmaan oromoo sadarkaa mootummaatii fi sadarkaa adda addaatiin dhumaa jiran tanaan jaa tana keessaa tan haala rakkoo ilmaan oromoo tan mootummaatii fi tan biraa osoo hin ta'in warra rabbiin harkaa qabu dhukkubsataa keenya kan du'eef rabbi rahmataa godhu kan beeynuu fi kan hin beeyne jidduu kan biyya keessatti haala rakkoo biyya keessa jirtu tanaaf aboo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu yaa ilmaan oromoo yaa ilmaan islaamaa yaa ilmaan kiristaanaa yaa ilmaan waaqeffataa yaa oromoo yaa saba kiyya rabbiin rahmata haa godhuuf nuhoo goobana doktar nuhoo mahamma goobanaa rabbi rahmata haa godhuuf dhukkubsatee du'e alii jannataatti rabbi isaa haa ta'u garuu warra hafeef du'aa haa goonu kanneen dhukkubsatanii itillee irra jiran Ali Birraa doktar Ali Birraa rabbi nuuf haa affiyyuu jaa warri biyya keessaa as keessa jiraatanii ilaaluuf jirtanis aboo sheer godhaa waan kana sheer godhaa wanni irra deebi'eef na quqquuxxa wanti tun dhugaadhaa namni nuu taate joos ni jira nama meeqaaltamii natti hime kaleessa illee irraa dubbadheen ture obboleeyyan kiyyaa sheer godhaa namootan ulamaa'ii teenyaa fi sheekotaa fi darasaa fi kan rabbiin waa bira kaayyate kan namni keessatti nagarre hundi du'aayii godhaaf doktar Ali Birraadhaaf doktar Ali Birraa rabbiin haa affiyyu namni dhukkubsateef hin du'u namni dhukkubsateef hin du'u ka dura du'u rabbii beeka Allahu aalam ka dura du'u rabbii beeka garuu nama keegguunii fi dhukkubsatee goota keegguu dhukkubsatee warreen waan kaleessa inni dalageef haa laaltee barani mootummaa Itoophiyaa irraa badhaasan fudhadhuu jee bara Kanadaa tanatti bara walleen inni wallisaa ture bara mootummaa Itoophiyaa irraa an badhaasan fudhadhuu nama jechaa ture ammoo waan bicaacin qeree arraan tana ilaalte Oromiyaa keessa taa'ee haa jiraatu hanga jiru kana bikka fedhe jiraate bikka inni gammachuutti qabu jiraate walaa diinaa miti walaa firaa miti walaa alagaa miti waanuma fedhe bira keessa yoo jiraate namatti dhiisanii du'aa godhaniif jechuudha akkas afaan qubee afaan oromoodhaa kan sheemammarashaa irraa gabbaate tan sheebbakrii sabaloorraa tan haayilee fiddaarraa ammoo abbaan walaloo abbaan qubeedhaa sheemammarashaa tokkuu gabbaase Ali Birraan Abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna waan kana herreegduun hin jaa waa'ee qubeedhaatiif waa'ee barnootaa gizeen dubbadhu Ali Birraan tana qofaa miti
karaa manni abbaa gadaa tulluu gubbaan dabrii hallayyaa irraa gorii jee gaafa barnoota baase kana keessatti jarri ummanni biyya keessaa gaafas gaafa dargiidha ummata keenya qotee bulaa keenya barattoonni edgat bahe biratti ta'uu barattoonni 12 fixee nama biyya keessa barsiisu barattoonni keenya gaafa zamachaa deeman itti dhaamsatti dhaame qubee tanaan dhaamsatti dhaame tulluu gubbaa irraan dabri hallayyaa irraa gorii maqaa keetii mijii deetitti dhaame walleedhaan yaa bartuu qotattu warraaqsisitti dhaama jee yaa bartuu kutattu warraaqsisitti dhaama yaadadhuu siin ja'a saba cunqurfama jee saba isaa keessatti barattootaaf dhaame akka barattoonni ilmaan Oromoo barsiisuu fi qotee bulaa keenyaa fi kana barsiisu barnootaanis ijarraa bane waan jeneraal Taaddasaa Birruu ittiin wareegamee fi ittiin gartee diinaan sardamee du'e san karaa kanaan keessaa warra baasirraa tokko waa'ee isaa himeen fixuu ni beeytanii ammoo garuu du'aa'ii godhuuniif barbaachisaadha jechuudha Ali Birraa eeganni du'e kan wootti booyuufirra arra yoonii fi du'aa'ii goote deemtee gaafatte akka rabbiittis nama dhukkubsate dhaqanii gaafachuu Ali Birraa xiqqaa guddaan kas gamas yaadu ka gamana yaadu ka gamas yaadu ka politikaa gamanaa qabu hundi dhaqee gaafachuu qaba akka ilma Oromootti arraan tana nu goobana rabbiin akka keessa isaatii fi ormummaa isaatii fi haqa isaatii falmuudhaaf rabbiin awwaalcha isaa kaatimaa isaa tolche jechuudha dhukkubaanis haga dila kana dararee awwaalcha isaatis rabbiin dilii irraa fixee awwaalcha isaatis rabbiin tolche diinni rabbiin diina firesii godhaa jechuudha ugguu ati rabbi irratti hirkatte diina kee firesii godhee akka inni si awwaalu godha isa jaalataniiti kasi awwaaluun rakkootti dhufte tanaafi nama biraa akka isaan namni biraa ka isaan garaa gube akka garaan gubataniifi malee tana nama iyyuu ni beeyna garuu keessan kunnu kaatimaa rabbiin si tolcha guu rabbi kadhattee yookiin dilintee guusirraa dhumte oppidoo deebi'ee akkanatti nu goobanaa awwaalaa ni jette nam tokkollee naasbiin naayim Oromoo ni jette mataa keessa siyaati nama adda bilisummaa Oromoo jee alaabaa adda bilisummaa Oromootiin ta'u Oromooti jenaa tokkoma adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa naa bilisoomtu mirga abbaa biyyummaa nuti malee namni biraa Oromiyaa keessa nam tokkollee nu hukumuu danda'u warra gootawwan jechoota gootawwan dhumee namni jiru mootummaa Itoophiyaa tan Abiyyi taanaanis Abiyyi duraas taanaanis the same thing rabbiin isaan kana wali kaasee yookiin wal jibbisiisee oppidoo duraan wal nyaattuu fi wal nyaattus jara amaaraa kan isaan kee mootummaa kee kanaa jecha cancala oppidoo irraa kaasee mootummaan Abiyyi cancala oppidoo irraa kaasee deemu waan feete godhe Oromoo juu kanaas deemiti womu Oromoo tana fidi Jawaar Maammafaas gabbaasee kam wanni dhabchi dhiisee wanda kana rabbii godhe malee jaalataniiti miti kanaafu kaatimaa rabbiin nama haa tolchu kaatimaa rabbiin haa tolchu kaatimaa bilisummaa teenyaas rabbiin haa tolchu kanaafu gara rabbii deebi'anii kanaafu beekaa fi wallaalaa fi dhiifama godhanii fi dogongoran ni dogongore ammoo eeganni du'e jennee yaa waa irraanfachuu yaa hacaalu rabbiin akkaan jee waa'ee keetiis dubbadhuun qabu akka jettanii dubbattan isinillee hin qabdan nam tokkollee namni Oromoo ta'e waa'ee hacaaluutiif hin adoodin waa'ee nuhoo goobanaatiif hin adoodin akkasumatti waa'ee Ali Birraatiifis gadoo duuteessa qaama maarree minxoo jettee waa meeqa lalakkoytu rabbi kadhadhuuf dhaqii gaafadhu du'aa godhaaf Oromootii bika jirtanii yaa qabaataan kadura du rabbi beekaa fi akkanaa kana guu inni du'e hagam takka akka ati si dhageeffamtuu fi hagam takka gadachiin nu garagaluu teessu rabbiin umrii haa dheereessu haa tursiisu
waan nuti ni agarra jenne san nu daran beeku sadarkaa umrii tanaan ammoo bikka inni fedhee fi waan inni fedhetti irratti deeggaruun barbaachisa tajaajilachuun barbaachisa kanaafuu du'aayii godhaafiin isin jaa Ali Birraan haanuu jiraatu ka dura duu rabbii beeka namni dhukkubsateef hin du'u ammoo rabbii umrii nu haa dheeressu rabbiin irraa haa dabruuf rabbiin qulqullusii tana rabbiin irraa haa kaasu rabbiin qulqullusii tana irraa haa kaasu Dr. Ali Birraa rabbiin si haa fayyisu jaa du'aayii godhaafi haa goonuufi asuma irraa takka mee amin jaa takka rabbiin haa fayyisu yookiin amin si jalaa jaati barreessa sitti amin anaas si jalaa jaa du'a ummata ka barreessi amin rabbi haa fayyisu amin rabbiin dhukkuba isaa kana rabbiin irraa haa kaasu amin si jalaa jaati barreessi obboleessa kiyya obboleettii tiyya tanaafuu akkas jechuu amin wali naa barreessitan amin wal jalaa jaa amin rabbi haa fayyisu amin maaliif miidiyaa kana wanni feesbuukii fi sigalee miidiyaan yooniif waan keeriitti itti fayyadamtees waan keeriiti yooniif waan sharriitti fayyadamtees waan sharriiti tanaafuu tokko kee garaa keessattis taanaan asumatti nuti kamma akka jammaataatimma jammaata waa wal dhageeffatee waliifis barreessee wal dhageeffatu isinirra beekeeti miti haa yaadannu gisee hunda kophattis akka amantii teessanitti ilmaan Oromoo kan Islaamaa suduuda keessatti fi du'aa keessatti hin irraanfatina Ali Birraa obboleeyyan keenya kan dhukkubsate hunda hin irraanfatina isaanan gafii jaalaa du'aa walumaan godha hedduudha kan dhukkubsachaa jiru ka dura rabbi beekaa garuu he is a unique inni abbaa keenya waa hunda keenya ija teenya surri teenya silaa namni umrii nama dheereessuu danda'e namaa qicuu danda'e ni qinyaaf namu silaa qicuu dandeenye akka nu oofaadhaaf qinya rabbi rahmataa godhuufi ammoo umrii walii qicuu walii kannuu hin dandeemtu ammoo ka dura duu rabbi beekaa du'aayiidha jechuu wanti gaariin tokko ka rabbiin waa keessa kaa'ee jira saniif jecha rabbiin qeebalu malaa waan akkasiisan kajeellaafi jechuu rabbi si haa fayyu jennaa amin wajalaa jaa rabbi haa fayyu isaanan gafee warri dhukkubsachaa jiru hunda rabbi haa fayyu seenaan qabdu yoonii fi du'aayii gootee bika jirtu yoo guyyuu yaadatte yoo leexee gaafatte dhukkubsataa dhaqanii gaafachuun suwaaba isaa akka hadiisnitti akka ulamaa hin teenye akka sheekootiin teenye nutti himtee nu barsiiftetti akka gurraan dhageenyutti ajrii guddoo tanaafuu rabbi kadhachuun bika jirtu waan dhaqqabnees akka nama dhaqee ilaaleeti du'aa'ii bika jirtanii akka islaamaatti salaata keessatti suduuda keessatti akkuma haadha abbaa keessaniifi waan qaceellotti isin dhiyaataa gootaniif isaas nu dhiyaata waa hundi akkuma faamilii akkuma haadha abbaati kan saba hundaati kayyoonni nu biraa deeme ganaa yoonii fi du'aa'ii gootee fi arra garaa keessaa goote malee sabbaruu hin dandeenye akka islaamatti akka oromootti yoonii fi garaa keessaa kaatee du'aa'ii gootee fi yaa rabbi jettee rabbii kee dura dhaabbatte rabbiin yoo fideef hin sheenoytu namni irra guddaa wanni kana ba'uuf maal seete kontaakt rabbii keetii wajjin waan rabbiin sii kannuu qabu san siitu irraan fudhatini namni sanaaf yii jeebooya bikka san bikka kontaaktii san yoo qaceellotti salaataa fi du'aa'ii keessa gootee wani jette ni imaana ifiif rabbiin imaana si kanna jazaa yoo isa san si qeebalu baatellee fayyisu imaanaan si tajaajila surrii tee si guuta waan dandeenyetti hin dhiibatinii sin jaachuu rabbiin malaayikaa si ergee gurra keessatti surrii tee keessa seeneeti si hima si hasaasa malaayikaa gaariidhaan namni guu imaan harkate waan rabbi irraa tattaafatee dhabe imaanaa guutaa jechuu tanaafuu haa kadhannee rabbi irraa harkannu san kajeella
dhabnummoo imaana qabna hin baboonyu akkasii jechuudha tana tasaa rabbii deebanii du'aa'ii godhachuu du'aa'ii godhuuf taqabsoo teenyaatillee akkuma mata dureen dubbitiyyaa achi rarraati achiin rabbiin waa sii laaffisa yookaan kara sii xurree sii baasa akkuma nu goobanaatiif opiidiyoo nama jeesuu malee opiidiyoo nama jeesuu nama hidhuu malee hin beeyne guyyaa keessa rabbiin micciiree achi keessa seenee jara kaan tottolchee jara kaan jara duraan masqala addabaabaayii teenya zarraaf maarree warra juu kana abiyyi wali kakaasee maalumaan jara kana dhooyina yookiin garaa gubna oromoo duraan maarree godhe qaddaan bitti deessee wanni jeeshi mallis abdii isaatii fi jara kaanii fi kana hunda as deebi'ee cancara irraa baasee tana keessa nu won dhufe jechuudha bar rabbiin nu of tolchu jira tana keessa waa meeqa tolcha dandee'aadhaami rabbi waan feetan godhaa oromoos jaa ka duraan alaabaa malee fi olleef juus kanaas amma fayyaan qabu waan ogguu opiidiyoo mootummaan isii ergattu waa ayyamatti kannite akkasitti akka nama gootaa godhatti jechuudha akka nama gootaa akka nama nafinii nuu keenya goota keenya ka oromummaa nu barsiise dillichi irraa xarrajjuu sun dilli akkasi nuu goobanaat irraa xarrajjuu sun irra guddaan dilli akkasi tajaajilee xurumbaan dhoomtee waanlee gootee faarsusan faaruun isaaniin qeebalamtu rabbiin keessa warra akka keenyaa kana fattanuudhaafi nu garsiise jechuudha rab muujizaan hin jirtu alayhi salaatu wassalaam rasuula booda muujizaan hin jirtu booma kanaa tana fageessitee ilaaluu qabdaa jechuudha sa amriin maali amriin olirraayi haaliqarraayi aboo waa hunda waan feete wanni ji rabbii keetii wajjin qunnamtii ta'e jabeessi hin citin ugguu naa hunda naa godhadhan jin du'aa'ee godhadhu abbaa humnaa taatus abbaa qawwee abbaa madaafaa abbaa duroonii taatus waan fedhellee taatu du'aa'ee rabbii kee godhadhu ni najjaataa saniifuu tanaan ja'a akkasumatti illee jara hiiroo hawwan oromoo abbootii keenya obboleeyyan keenya keessaafuu isaan warreeniin akka gaariitti galatoonfachuu barbaadu oromoolleen galatoonfachuu qabdu haadha warra Dr. Nuhoo Goobanaa adde Malikaa haadha oromoo akkasumatti haadha jaartii Dr. Ali Birraa Lillii Maariqoos jarri kun wanni isaan dalaganiif wanni isaan dalaganti waan wal fakkaattu hujii wal fakkaattu ta khayrii qabdu ta namni irraa baratu abbaa warra isaanii akkasi tajaajilanii irra citanii tajaajilatanii oromoo sheer godhi dubbii tana tawaan biraatiif yoo sheer godhuu baatte tun ammoo oromoo dhiiraas taanaan dhalaas taanaan hawwanis taanaan manguddoos taanaan ijoollees taanaan namuu isaan lamaan irraa waan baratu qabaa jechuudha. Isaan iskuula guddaa yuunivarsiitii namni deemee baratu keessaa yuunivarsiitii addaa waan chaaptara yookaan immoo bikki isaan irraa si barsiisan obsa qabaattee aanaa kee karabbiin guyyaa keessaa walitti si fidee jaarsaa jaartii si godhe rahima si godhe ilmoon si jidduu jiraachuu baattu ahaddii guyyaa duroolee dhuftanii saniif yoo wal dura dhukkubsattan miila walii ta'u ija walii ta'u arraata walii ta'u areera wali buusu akka jaartii haadha manaa Dr. Nuhoo Goobanaa akka haadha manaa Dr. Ali Birraa akkasi tajaajilchaa jiran jechuudha. Saniifuu isin lachuu galatoomaa isinin jannaa jechuu irra deddeebiseetiin tana jaa kalillee dubbadde. Akkasitti barnoota guddaa kan akkanaa hedduu ammoo isaan waan
dubbiin isaanii public yookaan immoo nuunis Ali Birraanis jarri kun jara jiruu isaanii keessatti ilmaan Oromootii fi afaan Oromootii fi aadaa Oromootii fi hajjummaadhaan afaan keenya nuudhisee akkuma gootawwan keenya qabsoo godhanitti isaanis kara beekaniin karaa artiitiin qabsoo godhanii jechuudha. So saniifuu tanaan ja'a tasaaniitis galata guddaa namuyyuu karaa galchuu qabaa fi irra deebiiseen dubbadhee tana kaleessaas dubbadheen ture amma gaata kara biyya keessaa dhumaatii biyya keessa jirtu. Obboleeyyan kiyya biyya keessatti waan deemaa jiru duutii biyya keessatti laayyoo nama du'e jechuu namni gurraan dhageeffachaa jiru amma karaa walloo kana ittuu sharafte mootummaanis dhooyti bilchiginnaan dhooyti milishaan amaaraanidha niidha nama kumaatamaan hidhanii nama every single day ajjeesaa jiran akkasumatti karaa Karrayyuu Gujii Wallagga bikki sadeentun bikki biraatis haruma jirtu bikki sadeentun qaceellotti ilmaan Oromoo bikka sadeentana Karrayyuu Gujii Wallagga bikki sadeentun namni du'a amma biyya keessatti namni du'a dubbatu mootummaa nama dhukkubsateewu akkamitti dhukkubsatee du'a silaanuu ajjeesuu qaba warra jiru sadarkaa san geesse mootummaan sadarkaa san takkaa sadarkaa akka ilmaan Oromootii fi sabni biyya san keessa wal fixee namni Oromoo dhumaa jiru keessaafuu wallo jata ammaan tan joornaalistiin adda addaa barreessaa jirti gadhiisaa jirti joornaalistiin adda addaa barreessaa jirti keessaafuu tan addunyaa bira kuttee ta Afrikaallee itti bobbaatee jirti ta duraan haqan himne yes joornaalistii yookaan immoo warree barruu gadhiisan African Confidential Time News jarri kun gabaasaa jira waan hedduu gabaasaa jira miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jira namoonni Gujii fi Karrayyuu akka ajaa'ibaa dhumaa jiran amma yeroo ammaan tana maaliif karaa kaaniin ummata hidhaa jiran ammaas karaa kaaniin hidhaa irraa baasan ijoollee xixiqqoo cirracha mana taphattu sani malee an nama akkana yaaduu fi mootummaa akkanaa duniyaa tanaa keessatti dhageen beeku fakkeenyaaf jara gootawwan keenya hayyoota keenya kan Jawaar Mohaammed faa baasan jara kan dhabamsiisan kabiraa cabaqan ammaas mana hidhaatii baanii waa katabanii hidhaa fi marreen nuraa dhaabbattuu jaan amma waan isaan dabarsan jarri kafaa'uun maal dabarsanii maal godhan nama kaan ka isaan adda bilisummaa Oromootii fi kafaa'oodha jaanii kafaa'oo baasanii haga kaanis maniidhaan wanni godhanii haga tokko baasanii kaan adda bilisummaa Oromoo jaanii shaneedha jaanii dhabamsan amma namni isaan amma jara san namni arkuun jiru jaan kun ammoo warri biyyaa miidiyaa adda addaa irraa guudha geenye tun waan dhugaati jara keenya Oromoo karaa Rabbi haa deebinu Rabbi isaa kadhannu Oromoo tanaas diinaas Rabbitti kadhachaa Oromoo tanaas akka mataa walii qabattee tokko taatu adda bilisummaa Oromooti kafaa'oo jara kaanii ja'anii adda wal babaasuun tunis akkana deemuun tunis ani akka nama tokkootti kar tokkollee nu geessitu tanaafuu warreen ilmaan Oromoo hidhu kun ifiifis dheengadduma ragaa waliin bahaa Karrayyuu abbootii gadaa Karrayyuutti akkasitti jeesanii
shanee mitii oppiiduumaa ajjeesee mootummaa naannoo Oromiyaatti ajjeese jaanii ragaa walirra baanii arraan tanaas deebi'anii shaneetu ummata sana ajjeese jaanii ummata Oromoo himaa jaanii cafaqaa hidhaa jiran jechuudha ajjeesaa. Jarrummaan waan san godhe ifiifi wal lolee ifiifi wal saaxilee deebi'anii deemanii ummata nagayaa warreen ummata sana ajjeese nuti yookaan immoo abalu jaadhaa ragaan rabbaa abaluuf ja'a jaanii mankareessaa jiranii waan akkanaa takkaa duniyaa tanarra dhageesse hay ani isa kajjeese isa jennee osoonii fi nuti warra mootummaa Oromiyaa yoo nuti ragaa walirra baanee saaxil ol baafne maaliif deemnee masaakina shaneedhaa fi shanee ajjeese jaanii masaakina hidhan masaakina waa takka quban qabne maaliif cafaqan kara kaaniin ummata kaaniidhaa baasanii gootowwan Oromoodhaa kan kafaa'oo hunda hidhaa baasanii asiin deebanii waan akkanaa hojjetan gara kaaniin isiin oppiidummaanuu ifii wal saaxilaa wal lolaa lafa kaayan namootan abbootii gadaatii fi kana ajjeese yeroo sanitti nama 30 fi maarree san ajjeese shanee mitii jaanii fi ragaa walii baa deebi'anii ammallee ajjechaan dhiifnee yaada jira jechuudha. Kun dhuga. Kanaafuu hidhamtoonni kaanis ni bahanii fi bikka jiran hin garreen kaan kara kaaniin yeroo gabaabduu keessan ni bahan kaan kara kaaniin dhaynee dhabne bikka isaan jiran dhaynee dhabne. Kanaafuu laal waan akkana rabbii kee kadhatteeti itti qabsooyta. Ammoo dura rabbii kee itti kadhatta. Rabbi kadhaan sodaa miti. Rabbi kadhaan tawarri jarraa addunyaa tana gallaalee waamee godhu oh my god jaan waan biraa yoo dhaban oh my god God is great akkasii jechuudha. Saniifuu karaan nu baasu rabbii kadhatanii sababa rabbii kajeelu ta'u karaa bilisummaa fi karaa diina kana sirraa itti gartee wanni sababa kajeelu yoonii fi ati akkasitti rabbichi ittee kadhattee humna sii ta'a kara sii bana mala sii dhawa. Kanaafuu mala akka nuu dhawu rabbiin kadhachuun dirqamaa jenna jechuudha. Kanaafuu biyya keessa wanni jira waan nama naasisaati kara kaaniin dhichisa kara kaaniin booya kara kaaniin hidha kara kaaniin hidhaa ba'a kara kaaniin hidhamtoota dhabamsiisu kara kaaniin ajjeesu kara kaaniin kottu ragaa bayi shaneetu ajjeese jechuu kara wohuma biyya san keessa deemaa jiru ni ajaa'ibda jechuudha. Kanaafuu rabbiin kun waan kana ni arkamuun arku ni beekamuun beeku kan dachii samii uume kun ni arkamuun arku as deebine ni agartaati dilii teenya taatu nu araarami haqa keenya irratti abbaa nu godhi sababa xurree nu bani xurreen nuti kaayyinnatun ta'uu diddee jii rabbii waywaadhu pilaana tokkoon gobubbe meen ilaallagaa kara kaaniin kaanis galchee kaanis hidhaa baasee kaanis hidha deebisee kaanis ajjeesaa jira kaanis waliin dhawaa jira jarri itti dhiichisaa jira amma jarri akkuma warri daasporaa hagalee kan naannoo Amaaraa akkuma isaan godhatan maqaa isaanii hiyaamuun fedhu mootummaa tana yeroo agasii eenee irra jaaramnee ha'uu qabdii jaamiti tamaan dhaadannoo pop akkasii jechuudha. Ummata arraan tana walloo keessatti ummata keenya fixu jiru. Kana gurrumaan itti ilaalanii jechuudha.
maaliif finfinnee keessaa masqala addabaayii baay'ee keessaa maaliif saba keenya ariitee biyya isaanii irraa ariitee ja'anii tattaanii dhaadataniimi yoo rabbi kadhatte warreen kara karaadhaa akkanatti ilmaan Oromoo fixu kana mala isaanii harkaadhee waliin dhawa osoo dandeemte ni gargaaran gargaaranii waliin dhawa ni gargaarta silaa nama wayya nama gargaaramu nama ilmaan Oromoo fixu jiruumi ugguu isaanas deebi'anii mootummaa ilmaan Oromoo dhumtu tan akkanatti itti ilaalu mootummaa federaalaatiif mootummaa biyyi ummata Walloo ummata Gujii ummata Karrayyuu ummata Wallaggaa yoo bilisa baasaa Oromoodhaa wajji wal dhawanii waa godhanumaa hawaasa as deebi'anii hawaasa nyaatanii hawaasa namuu hawaasuma waraana akka isaanii bilisa baasaa Oromoo waraana qawwee qabu yookaan isaan dura dhaabbatu yookaan sardanii humaa saniif bee hawaasni immoo waan fedhe deeggaruu mirga qaba namuu hawaasa irratti mootummaan hawaasa irra gatteessee hawaasa xuruusaa jirti jara kaaniif qawwee kannitee jara milishaa naannoo Amaaraa qawweetti kannitee ummata kana irraa eegaa ummanni kara meeqaan asin mootummaa Abiyyi mootummaa Itoophiyaati gamasin milishaa Amaaraati gamanaan Affaari Rabbiin guddaadha Rabbiin haa gargaaru ummata kana ummata keenya kana Rabbiin haa gargaaru ummata akkanamatti kara karaa kumaatamaan ajjeesanii kumaatamaan hidha guuru jiran kana Rabbiin haa gargaaru Oromoo haga kana dubbatanii haga kana yaadatanii haga kana dubbatanii haga kana wal dhageessan sunu maali bu'aa takka jechuudha bu'aa takka wal dhageessanii har'afirra haasa'uun akkanumatti callisuurra har'a ijoo dubbii mata dureen dubbii teenyaa hariiroo teenya tan Rabbii wajji jirtu cimsuudha jenna saniifuu obboleeyyan kiyya waan na dhageessataniif galatooma yooniin tana keessatti dogongore dhiifama naa godhaa akkasuma الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساندتي الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساندتي الحمد لله